Abo Itoophiyaa irraa haasofna. Durarratti nagayni kiyya isin haa ga'u bakka jirtanitti akkam jirtu nagaa qabdu fayyaa qabdu isinin jenna. Mee Itoophiyaa tanarraa Itoophiyaa haalaallu. Itoophiyaa jechuun biyya sabni wal jaare fedhu Amaara haa ta'u fedhu Tigree haa ta'u biyya sabni wal jaare saammatu jechuudha. Alaabaa Itoophiyaa tana qabatanii maqaa Itoophiyaa qabatanii sabni tokkoomee wal jaare ittiin saammatu. Akkasitti biyya sabni wal ta'e itti saammatu jechuudha. Nuti Oromoon wal jaarree wal taaneen jirru akka laalu harka kanatti wal jaarree tokkollee ta'uu baannu yaadaanillee wal dhabnu. Itoophiyaa tana akka Tigree fi Amaaraatti saammachuuf we are not ready. Wallahi ready miti nuti. Amma biyyiin achirraa haa darbamuu jennaa jechuudha. Amma qabsoon keenya sani akka nashiddeen keessaan dhaabbatte. Amaaraa waliin deema, Amaaraa jala deema, Maarree jala deema. Abiyyiin kun darbamuu qabaa. Kuni murtaa'ee jira. Oromoo hunda biratti. Even kaisa birata taa'ulleen calliseetuma ta'a malee jinniin isaa sun jinniin tun itti haatii jechuudha. Waa diiguun gartee. Biyyattii tana akka laallee ijaan garrutti durii fi hangammaa Tigrumaa fi Amaaraatu irra wal dabree kafedhan ajjeesanii kafedhan saamanii biyya tana maqaa Itoophiyaa kana ittiin jiraatanii jechuudha. Maaliif saba wal jaareetu Itoophiyaa irratti saba wal jaareetu Itoophiyaa bulcha. Kun namuufuu ifaadha jechuudha. Meelaa lamma Amaarri yoo waan fedhe irratti wal dhabe Ortodoksii fi Pheenxee irratti yoo wal dhabe Itoophiyaa irratti tokko. Wallahi Amaarri yoo Ortodoksii irratti wal dhabe waan fedhe irratti haa wal dhabu Itoophiyaa irratti yaadni Amaaraa tokko jechuudha. Amma laal bakka jiranii ka'anii dhaabbatanii jiran jechuudha. Arra Tigreen baatee miti. Baree Tigree cabsaa jiranii. Eenyu biyya bulcha jira isaantu bulchu jira. Maaliif achi keessatti jaaramaniiti alifii fi hanga wasalaamutti isaanii waa hunda isaan gaafatarree biyya akkatti oofan muuxannaa qabanii jaaramanii jiran. Tokkichi keenya achi dhaqe. Mangistuunis Oromoo jettanii achi dhaqe. Maarreenis Oromoo achuma dhaqa. Yogguuchi dhaqe yaada isaanii oofaa jechuudha. Maaliif namu jaarmayni tokko hin jiru namuu isa biran jiru isaantu malatti dhawata hara fedhan oofan akkasi amma biyyiis isaantu qabee malatti dhawata. Waan kana khaaneeti duullee facaasuuf guyyaa tokko nu fudhatu Oromoo. Lalamoo guukan lafa keenyu Itoophiyaa nama wal jaareetu saammata. Abbaa fedhe nama wal jaaree saammata. Tigreen tuni Alifi qabdee hanga wasalaamutti hanga ziitti haateeti hidhattee dhumaa jirti jechuudha. Kaalkuleetara kamiinuu biyya Addis Ababa dachaana jechaa jirti. Any kaalkuleetara kamiinuu laal. Amma Ameerikaanis waan takka dhiyootana DC kana jajjaaree miti. Amma kana booda TPLF fi Maarree TDF baana irraa dhiisaniiti maqaa waliigalaa tokko yaamanii Itoophiyaa dulchisuu deemanii Itoophiyaa tana harka Tigree deebisuu deemanii amma harka Amaaraa deebite amma harka Tigree deebite. We are not ready. Antana akka halkan kun naa guyyaatti naa guyyaa. Oromoon ready miti. Amma harkaa qabdi Oromoon nothing waa takka harkaan qabdu. Huma takka harkaan qabnu. Maaliifi yoo tokko gad harkise kun ol harkisa. Yoo gamana harkise kun gamana harkisa. Hayyoonni silaa qabsoo keessa jiru Amaaraa waliin achi tatta'an. Akkasii waliin Amaara ni balaaleeffatan. Amaaruma kana waliin silaa dalaganii jaaramanii qajjaanii mee Amaaraa waliin jaaramanii is okay. Bara. Mee arra yoo dhugumatti deebine mee adda bilisummaa Oromootii fi waboon jettan kun Maarreen jaarmayni Baqqalaa Garbaa kuni eenyu harkaa qaba Oromootu harkaa qaba bara.
Arabi yatana qabanii liid godhuu ni dandeeni. Natti hin fakkaatu dandeettiin qaban. Maaliif jaaramanii hin jiranii. Ajansuma takka jabduu takka tan jaaramtee dhaabbattee ummata Oromoo kana risboondi gootu. Laal. Ummata Oromoodhaa waan Oromoo dhufe dhaabbatee wakiila ta'ee waan takka dubbatu. Fedhu karaa nagaanii ittiin haa ta'u, fedhu karaa waraanaatiin haa ta'u tokkolleen hin jiru jechuudha. Keenya gamaa gamana bee wal nyaata. Bilxiginnaa gartan fixa. Shanee gartan fixa. Bilxiginnaa balleessa. Shanee balleessa. Gamaa gamana bahee shane bilxiginna. Shane bilxiginna. Shane bilxiginna. Takkaa addunyumarratti saba addunyaa kanarra jiru. Awwaan akkana takkaa ummata akkanaa arkeen beeku. Meelaa Amaara ka ummanni akkasii baduu qabaju, gurubni akkasii baduu qabaju hin agartu. Tigree warri akkasii baduu qabaa warra kanaan nu balleessee jiru hin agartu. Kuni gamaa gamana bahe keenya kasilaa waan kana liid godhu warri barnoota qabu, warri dandeettii qabu, warra ummanni kun ka'ee jala deemu yoo agartu. Ijoollee dhihaatana, ijoollee wallaggaatana. Tuntaanaan Arsii fi Harargee fi ummata kana yoo walitti qabde kun imaamaa maratee tarree galee tatta itti tuqee imaamaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasitti ummanni Oromoo kun gartee rakkoo kana akkanaati qaba. Rakkoon teenya bismillahirrahmanirrahiim akkasitti gartee haya baarage tana garraan minaaruma garraan baarage huujeeciya baarage gartee ni dheeysa waan dheeysu moo aboo nu bulchaa bakka feetanii ceerchii jaaraa jetteen Oromoon. Bakkuma akkuma meekkuma taatan ta'a Amaara kana nurraachi darbaa nu bulchaa. Lakki Oromoon tuni bakka tanaan rakkoo qabnaa maarree. Mee jinereeshinni ammaa kuni waan akkasii hin qabu haa jennu. Qabsuma bilisummaa Oromoo tana. Maaltu naannoo takkattiidha, maaltu bakka takkattiidha, hoogganni maaliif bakka takka taa'e yoo jette ati tabiraa seentee jechuudha. Qabeettaani nyam achi ceeta, as ceeha, gamana ceeha, sikkoo mandoo kun dhawa, Harargeen tun ijjiti, gamana ijjiti, achi wicjetti, cirik jetti, dadhabdeeti, baxxattee tetteessi. Kayeeti waan takka jala qaceela. Aboo Amaara jala yaatanii. Abo Amaara jala yaa'ina. Wanni nuti baaraynu tanarraa baarayna nuti. Tanarraa baarayna. Wanni nuti irraa baaraynu footoo Minilik irraa baarayna. Wanni nuti irraa baaraynu Amaara irraa baarayna. Wanni nuti yoo agarre qalbiin nu cabtu Amaarota tarree galee akka dhaabbatee garte. የኢትዮጵያ ህዝቦች የማሬና ማሬ የኢትዮጵያ ራማሬ አቺን ፎንቆልቴ አቺን ለየት ቃርቴ ኢትዮጵያን ቱኑ በከመ ቃተም ጨጨብቴ በከማሬ አቦረቢሲ ሀፈጫሱ ኢትዮጵያን ቱን ገርቴ ቢያሚቲ ቢያ ባርሳቲ ዋና ከና ገርቴ ኑቲ ከናዋጁ ፌን አማራ ኢትዮጵያ ፋርሱ ፌን ታከጂ ኑቲ ኢትዮጵያ ተነ ተካትኛኔ ተካትን ኡፈኔ ተካ ኢራንቁፍኔ ተካ ኢትንገመኔ ኑፍ ገዳፊ ቦይቻ ቱምቻ ፊ አጄቻ ፊ ፈኒሳ ፊ ኻና ሜ አከምት ኢትዮጵያ ተነት ያመነሜ አማ ኻና በረኮን ጅሩ ያ ኦሮሞ አመንቲን አደወል ቆዱ ዲፍኔ ኩታፊ ናኖን አደወል ቆዱ ዲፍኔ ዮዚቅ ጀኔ አማራ ኻናኒ እንጂፈን ሜ አመት አብይት ይላል ኢትዮጵያ ወኒን ዱፌፍ ኢትዮጵያ ነምኒ እሲ ሳመቴ ኛቱ አባ ፈሪያተው ሰበወል ጃሪ አማሪ ጃረሜ ጅራ አካ ጅሩት ትግሬን ተገርተንተነ ጀሩ መለማንቱ ኢትዮጵያ ኛቹታ አቲ ጃረምቴን ጅርቱ ማሊፍ ኦሮሞ በከ ኻየኒቱማ ኦሮሞ ማኒፌገን ኦሮሞ በከ ኻየተኒቱማ አማ አብይች ኻየተኒ ሚቲ አብይት ናነወኒ ኤገኒ ወጉ ኢኑማ ሁና ወያው አካ አስበየት አከም ቡልተኑንጂ አስበየ አከም ወልተኑንጂ አቺ ዴቢያ ኢትናነወኒ ኤገተን ሲገሌ ከኑማን ኑብልቹታን አከቡላ አከት ፉኙ ቅርቂጥ ቡላ yomarroon asarkise daawut ol arkisa tanummaan ganda tokkootum bar
Yoo marroon as harkise Daawud gamana harkisa. Baqqalaa Garbaa gamana harkisa. Eenyu gamas harkisa. Tanummaan silaa ganda tokkootun wal jala yaatu leencoon achi taa'ee Itoophiyaan maarree ja'a. Gamana galaasaan taa'eeti leencootu maarree nu godhe ja'a. Tanummaan ganda tokkootun akkatti tanummaan pheenxeetun amma silaa pheenxee baramantii takka qabdi ganda tokkoo dhufte gandumorroo guduruutii fi ganduma dambidolloo kana isaanuma isaan jidduu ta'anii adda eegan jechuudha. Yoo beekumsaanii qaban yoo barmootaanii qaban huma takka wanni jara kanarraa abdannu hin jirtu huma takka. Irra caalaan Oromoon deebitee gatteessee haasoytee wal jaarree lafaa kaanee Itoophiyaa tana bulchuu qabna. Itoophiyaa bulchuu. Nama nutichi kaayanne nuti eeyne waan saammannu nuti yoo saammanne nuti namaa miti. Nuti namaa miti. Gartee. Tanaafu Itoophiyaa saba jaarameetu biyya tanaan deema. Akkuma Tigreen kan nam tokko itti wadaagin amata 30 guutuu kafeete ajjeefte. Kafeete fannifte, kafeete hallayyaffite, kaanis biyya baafte, nagayaan saammachaa turte biyyattii tana. Nagayaan qalbii takkaan biyyattii tana saammachaa turte jechuudha Tigreen. Ammas deebi'anii akkasi saammachuu deemanii jechuudha. Yoo danda'an hin deebi'an ammoo no deebi'uutti hin dhiisu. Amaaraa fi Oromoo Amaaraatu deebi'uutti hin dhiifne. Oromoo Amaaroo itti gartee. Warruma Amaarri kunuma takkatti mi fakkaatu. Qaama isaaniitii waliin qabsaawanii Amaara irramma nuutu irra itti qoree qaba gartee nuti gartee warra Oromoo juuquni qoree qofa muka qoree qabu ittiin dhiyaatan. Amaarri immoo Itoophiyaa jaamiti Oromoon Itoophiyaa jaalattus akkasi Amaaraa fi isaantu walitti dhiyaatanuu kanarra isaanii walitti dhiyaataa jechuudha. Isaanii waliin akka dhiiraatti bakkaan buusu ta'an yoom takkaa dhugaan dhuftee mi eegime. Mee Tigree tanarraa Abiyyi irraa bahee asaa deebi'u. Amma tooftaa fi manguddootti erga. Akkana Tigree ija hunda dhaamsee fixee wanta lubbuun qabne saniin shimbirroo lubbuun qabne saniin qabbaneesse Tigree. Tigree bakakkaatti buusa. Guyyaa achii nutti as deebi'an. Guyyaa achii Amaaraa fi Abiyyi nutti as deebi'an. يا ويلنا من بعثنا هذا من مرقدنا من بعثنا من مرقدنا هذا جتوتني والله بالله أورمون أجائب أركوتيس وري أما شاني في ماري كيرو جني وري جاهوني لا إله إلا الله ربي سنقر سيسين بحكت بوسو تعالى الجهنم التروبي حفوري رابو انتاو Arkuuf ta'e amma Tigree irraa haa bahu. Tigree bar ol naqee laal dhukkee godhaa ol naqanii manguddootti ergaa akkasitti Tigree haadha deebisu jira. Waaniin an dubbadhu tana itti dhufuu ta'isan. Tigree irraa haa ol deebi'u. Amaarri jaaramee jira. Abiyyi Amaaraatu harkaa qaba. Amaaraatu Oromoo fi Tigreenis cabsu jira jechuudha. Wanni lafa taa'u nuti ammoo Amaara kana humaatti hin qiyaafnu garte. Nuti Amaara humaatti hin qiyaafnu. Amaarri immoo ummata jaarame mililikirraa qabanii hanga irraatti jaarmee qaban. Afaan ka isaaniiti, aadaan ta isaaniiti, wanni cufti ta isaaniiti, mootummaan tun ta isaaniiti. Laal afaan isaaniitiin jaaraman, aadaa isaaniitiin jaaraman. Garte? Maali cultural government kan ja'amu kun maali? Aadaa isaaniiti, afaan isaaniiti, biyya isaaniiti akkana jaaramanii jechuudha. Yogguu as deebi'an akkasin nu qulqulleessuu ta'an. Achi booda beekaan beekee amata 30 akkasin dhuynaa jechuudha tetteenye. Yoo akkam xiqqaate ama 15 nu buqqaafatan. Dhaloonni ammaa kun akkasin ayyamuufi ama 15 nu buqqaafatanii jechuudha. Maaliif Abiyyii fi Amaarinis daaraan waqan. Oromoon jaaramtee hin jirtu. Wanni jajjaaramee jiru kuni wanni gartee akka OPDOtti akka jajjaaramee jiru tuni aadaa Amaaraatiin jaaramte, kaayyoo Amaaraarra jaaramte, kaayyoo Itoophiyaarra jaaramte, Oromoo sarvi godhuu fi Oromoo rakkoo keessaa baasuu irratti hin jaaramne. Maaliif
Itoophiyaa eeguu irratti waan jaarame jechuudha. Kuni warri Itoophiyaa juu fi warri waan kana juu hundi diina isaaniiti gartee warri Itoophiyaa naa dhabamtuu juu warri Itoophiyaa naa badduu juu diina isaaniiti jechuudha. Tanaaf Oromoo mala dhawachuu qabna. Mala dhawadhu Oromoo hin rafin wal jaari lafaa ka'i Itoophiyaa saba jaarameetu irraa survive tahee ittiin jiraata. Itoophiyaa saba jaarameetu itti jiraata. Itoophiyaa saba tokko tahee wal qabateetu isii nyaatee jiraata. Sabni faffaca'aa ta'e ni nyaadhama Itoophiyaan nyaataa jechuudha. Beekaan keenya hin jiraatu akkuma Joowar kanaa jechuudha. Gartee akkuma Joowar nu jidduu fuudhan kana osootuma garuu fuudhanii maal jechuu dandeenya amma? Waa takka godhuu hin dandeenyu jechuudha. Huma takka fiduu hin dandeenyu. Itoophiyaa saba jaaramee wal jaareetu itti moohee itti nyaatee itti dhugee itti uffatee itti ajjeesee itti fannisala. Akkasi. Wanni kun meeshaa isaatii jechuudha. Meeshaa isaati. Ati maal gootare warra wal jaaru kana sappoorti goota. Mee malaali Oromoo alaa fi bakka jirtu tana. Bari fi jaarmeenuma qabdi silaa. Silaa fi waboonuma qabdi waboo jettee waan takka barnuma gabbarte waan jinnii takka. Waan akka takka numa gabbaran. Waan gabbaran san dhiisaniiti ooliyaa biraa yaammatanii jechuudha. Aboo ooliyaan keessanuma ka gabbartan kana libaanata ogguurra kaayatanii isaanuma jaa libaanata irra kaayanii takka jimaa hiikkannaan aboo barti giree laalachii as baatee ballaal waraanaa biyyee kana deddeebiftee tokkon ceehuu bar hunda qaqqabdee kuttiini aboo ballaal gamana dachaaftee gurbaa gamana dachaaftee achi dachaaftee gola takka nayitee ilaala akkuma jirtutti qawwee irraa hiitee barakkatti kunoo akkana. Aboo ooliyaa keessanuma yaammadhaa keessan ka qabdan kana yaammadhaa ooliyaa. Mee Tigreen faarsina ifiin gammachiisaa ogguu kophaa ogguu miidiyaa irra baatan ooliyaa kanuma qabdan keessanuma kana yaammadha. Isin ooliyaa qabdanii miti. Harar teessee yoo Sheekhan Huseenii yaammadha jette harar teessee yoo hunnoo Goojamittiin Sayitaa biyyoo dhaqa jette inni haalaa qabdaa jechuudha. Teessanuma ta'ii fi qabdan qabadha. Oromoo jaarama yoo jaaramtan rakkoo keessaa baatan. Mee arra yoo walgayiin takka jiraatte yoo